yeroo ammaa yeroo dhiirri shamarranitti taphatu yeroo irraa nyaatee boochisu yeroo irraa nyaatee dhiigaa boochisu yeroo ofirraa baasee alatti gatutti dhiira gaarii argachuun nama eebbifamaadha. Nama waaqni eebbiseedha. Dhugaan siniin jira jechuudha. Nama akkanaa kan ammoo ofii keetii jabeeffattee qabachuu qabda jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoon amma miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aaf kaleessa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanaadha. Suuraa asirratti argaa jirtan yookaan ilaalaa jirtan kana jara kan lamaan jechuudha. Obboleettiin keenya kuni duraan jechuudha baay'ee dhimamti, baay'ee dhukkubsatti. Dhibee ishiitirraa kan ka'e, dhukkubsachuu ishiitirraa kan ka'e, fira cinaa dhaabbatu dhabdee, nama wajjin ta'uu dhabdee, kophaatti mana yaalatti gatamte jechuudha. Nama waaqni si ajjeesu yookaan waaqni si fayyisu jedhee of cinaadhaa dhabde jechuudha. Namni tokko yoo dhimame tokko nama waaqni si ajjeesu jedhu argachuu qaba. Tokko yookaan waaqni si fayyisu fi waaqni si ajjeesu nume dhugaa nama kana argachuun guddaadha. Garuu ishiin immoo nama kana jedhuun dhabdee onkulaalitiin ishii lachuu tajaajila fixatee hojii dhabee bakka infekshinii uumee bakka jireenyi ishii gara du'aatitti jijjiirrame. Oksijiinii qilleensa osoo hin taane qilleensa hafuura fudhachuu osoo hin taane ofishiitii qilleensa fudhachuu osoo hin taane oksijiinitti sakka'amee nama jiraattu turte. Osuma akkasiin jirtu obboleessi keenya kun akka carraa ishiidhaan ol baree ishii arge. Inni kun makiinarra argita. Makiinaara oofa jechuudha makiina namaa akkasumas raddaati waanuma argate hojjeta. Inna amma maaltu ta'e? Ishee kana yeroo argu baay'ee garaa ishee nyaattee garaa isa nyaattee jennaan namni kun itti deddeebi'ee yaalee waan qabu yaalee wajjin dadhabee makaraa isaa argee aga ishiin fayyitutti si biraan hafu jedhee yoo duutes yoo jiraattes si biraan hafu jedhee namni kun wajjin ta'e jechuudha. Bakka rakkoo sanitti wajjin ta'e iddoo cinqii sanitti wajjin cinqame onkulaalitii isaa tokko baasee tokko hambifatee ishiidhaa kenne. Lubbuu ishiitii fayyisuu jecha kana godhe. Ishiinis carraan nama kanaa gaarii ta'ee iddilaammaa ta'ee dhibee sanirraa fayyitee nama taatee dhaabbattee deemuu dandeesseerti. Osuma kanaan jiru ishiinis immoo nama kana hin gatu jettee jireenya wajjin ijaarratanii jiru. Oduma kanaan jiranii dheengaddumarraan intarviiyuu taatee turte. Intarviiyuu sanirratti akka inni onkulaalitii kenneefis akka waa hundumaa hundumaayyuu dubbattee turte ishiinis. Anuu viidiyoo sanitti nan gammade jalqaba gisee dhaggeeffadhu dhuguma onkulaalitii sii kenne jedhanii gaafatan eeyyanii naa kennee jettee dubbatte. Neeshee isaa miti. Amma immoo wajjin jirtaa jennaan aga du'a lubbuu kiyyaa isaan addan ba'u isaan nan kabaa inni anaaf nama addaati jette. Amma immoo deebeenni gadi ba'ee yeroo dubbatu aniif ishiin erga gadi addaan baane erga nagattee deemte erga dukkana keessatti nagattee deemte ji'a 3 guute jedhee gadi ba'ee dubbate. Namni tokko yoo dhukkubsate gadi ba'een dubbatu jettanii yaadina. Saniinuu dhimamee waan ittiin of jaalu dhabee meeshaa mana keessaa akka gurgureetti akka homaaduu nambisiin gurgure. Mana kiraa waan kaffalu dhabee nama rakkoo keessa jiru kana bichaa miti. Makiinaan hojjetu saniin namatti buusee rakkoon irra ga'ee obboleechi ishii xabaqaadha akka xabaqaa dubbatuuf yeroo yaammatu irraa hafe jechuudha. Mee qoyanii gizee dhukkubsattee algaarra ciistu san gizee nama si gaafatu dhabde san namni kun si cinaa akka ta'e maaliif si hafuudhaa badde? Har'a fayyaa taanan akkanumatti nafa jettee bashannante isa kaleecha gizee cinqii keessa jirtu san maaliif dagatte? Isa gaafa onkulaalitii lamaan dhabde san onkulaalitiin inni si keessa godhe sun bar rifeensaa miti foon isaati. Foon isaa of keessaa baasee si keessa galche. Foon isaatis foon keetis walqixxee qaama keessan keessa jira. Akkamitti isa gattee deemtee nama biraa filachuu barbaadde? Akkamitti jireenya haaraa nama biraa wajjin eegaluu barbaadde? Ani gaafidhame shamarri takka dhiira gaarii dhabde dhiirri ishee miidhee irraa nyaatee
urfatti hiigata. Namni dhiira gaarii argate namni kuni garuu akka kootiitti haadha malee abbaa manaati jedheen fudhadhu. Namni akkanatti oolmaa ganaa namaa oole osoo innuu nama badaa ta'e wal gorsanii wal sirreessu malee akkanatti wal gatu natti fakkaatu ana jechuudha akka mataa kootti. Garuu wantoonni ati goote sirrii miti, guutumaan guututti sirrii miti, dogongora guddaadha. Eenyuunillee kanan godhu jechuudha. Eenyuunillee nama du'a keessaa nama baase. Ati du'aa si fayyise namni kun. Yeroo amma namni gaariin dhabametti, yeroo dhiirri gaariin dhabametti, yeroo nama amanuun ulfaatetti inni garuu si faana ta'ee, yeroo namni si gatetti, yeroo firri keessi jibbetti namni kun si faana ta'ee si kaaseera. Har'a si darbitee jennaan, algaa sanirraa kaatee jennaan, oksijiinii sitti sakka'amee jiru san sirraa akka ba'u godhee jennaan maaf isa gatte? Maaf oolmaa isaa dagatte? Hay hanqina guddaa qabna barnuti shamarran yoo jedhamnu hanqina guddaa qabna. Gaafa rakkoo keessa jirru nama barbaada. Gaafa rakkoo keessaa baane garuu nama san gatuu yaanna jechuudha. Har'as taanan borus taanan nama oolmaa guddaa agana foon isaa gadirasi foon isaa of keessaa baasee agasi keessa kaayu dirasi oolmaa nama si oole miti. Nama oolmaa xiqqishuu gaafa ati dhimamtee jirtu san juusii takka sii bitee dhufee si gaafateeyyuu dagachuun qabdu jechuudha. Nama jechuun takka gaafa ati kufte nama ol si qabe, lama gaafa dhimamte nama dhufee si gaafateedha. Nama jechuun jechuudha. Kanaaf akka mataa kootti akka yaada kootti viidiyoo kanarra deddeebiin dhaggeeffachaa ture. Baay'ee garaa na nyaate. Gochi isheen hojjette kun tasallee sirrii miti jechuudha. Guutumaan guututtu sirrii miti. Walumaa galattu jechuudha. Maaliif jennaan nama oolmaa ganaa ooleef gatuu jechuun baxaamti kabbaadidha jechuudha. Akkasi ani yaada ganumaan dabarfachuu dhufe dogongora ishee dogongora guddaadha. Dogongora guddaa gooteerti. Innis gadi ba'ee immoo dubbatatee jira. Ishiin inni dubbatu jetteeti kan wajjumaan jira jettee icciitii dhossuu barbaadde immoo icciitii jiru gadi baasee akka isheen gattee deemte akka isheen jireenya biraa filatte dubbatee jira jechuudha. Kanaaf shamarran keenya hin dogongorinaa jechuudha. Nama bakka kuftee si kaafate san hin gatinaa jechuudha. Dhuguma isinitti maanii. Nama jechuun nama akkasiiti waan ta'eefi ani viidiyoo har'aa ganumaan dubbachuu barbaada. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao, bye bye.